Na amani Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Beektaa yeroo baay'ee kan na gubu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu na guba beektaa. Inuma na guban keessa kee. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobne. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'amii hin beelayi hin du'i qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsite dhugaa kee qabatte maal godhan daggalatti ittisanii ittiin doorsisuuf abboomamta kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Humna Oromoo difendi godhu qabu Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti walii jaare ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qabatu. Ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargarii basa. Kan keessa kiyya na gubuu kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargar. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Daandii wal dhoowwuun kun barsalphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana ebelu sana ebelu gantu ebelu hattu ebelu maalo ebelu bitamtuudha waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bar laggasaa wagiititti du'ee bar laggasaa wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutimoo ji'a jaame meeqa galan bara la maqaa laggasaa wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasni irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti eeganoo deengadda nu reebsisaa baateetu har'a maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqooddi beekta. Kanaaf maqaa viidiyoo kanaanis ano viidiyoo DP something kanaanis warra ummata kana qoqqoodde qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabde tuffiirraa ka'aku. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru ormatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii walii mu'amanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate biyyattiin kun akka biyyan taane godha malee gumaan eenyuyyuu akkasitti dhiigni eenyuyyuu dhangala'ee nafu jechuudha walirratti qoosuun hin danda'amu.